Akkaawuntii imoo keessanii namni isinii waliin fayyadamaa jira yoo ta'e maaliin beeytan? Viidiyoo darbe keessatti akkaataa itti hulaa imoo keessanii cufachuu dandeessan qabxiilee ijoo ta'an isinii himeetiin jira. Namni viidiyoo saniin harka yoo jiraate chaanala kiyya jala deemuudhaan daawwachuu ni danda'a. Viidiyoo kana keessattis qabxii akkaan barbaachisaa ta'ee fi akkaan ijoo ta'een isin barsiisa. Akkaawuntii imoo keessanii yeroo ammaa kana eenyu akka isinii waliin fayyadamaa jiru akkaataa itti bartan karaa salphaa ta'een isin barsiisa. Kanaaf imoo keessan haakaroota jalaa baraaruudhaaf viidiyoo kana jalqaba hanga dhumatti daawwachuu hin dagatinaa isiniin jechaa na waliin tura. Egaa viidiyoo darbe keessatti wantoota baay'ee ilaallee jirra. Kanaaf gaarraan tana viidiyoo darbe irraa kan hafe itti fufna jechuudha. Kanaaf yaadni viidiyoo har'aa kun akka isiniif galuuf viidiyoo darbe san deemtanii ilaaluun isinirraa barbaachisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo darbe ilaaluudhaan gara viidiyoo kanatti yoo dhuftan irra gaariidha jechuudha. Achumarraa itti fufna jechuudha iddoo yeroo darbe irratti dhaabnerra. Gara piroofaayilii keessanitti if dubas deebitanii gara piroofaayiliitti if dubas deebi'uudhaan as jala akkuma isinitti mul'atu kanatti wantoota baay'eetu jira. Security and privacy kan jedhu kanatu jira akkuma isin agartan kana lammaffaarra jechuudha. Jalqaba irratti switch account kan jedhutu jira. Itti aansee ammoo security and privacy kan jedhu kanatu jira. Kanaaf ammaan tana gara security and privacy kan jedhu kanatti seenuudhaan wantoota tokko tokko kan inni isin agarsiisuun qaba jechuudha. Kanaaf security and privacy kan jedhu kanarraan gattu qaddee yeroo inni gattu qaddu gara fuula kanaatti na fida jechuudha. Fuula kana keessaa wantoota isinitti mul'isuun qaba waan ta'eef jecha jechuudha. Kanaaf fuula kanarraa akkuma isinitti mul'atu jalqaba irratti maal jaa chat and call history kan jedhu kanatu jira. Kanaaf chat and call history kan jedhu kanarraan gattu qadda jechuudha. Chat and call history kana jala maaltu jira? Waa lamaatu jira jechuudha. Tokkoffaarratti privacy chat kan jedhutu jira. Lammaffaarratti ammoo block screenshot for calls kan jedhu kanatu jira jechuudha. Kanaaf waa lameen kanallee itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Imoo keessaa akkuma isinitti mul'atu kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf privacy chat kan jedhu kun namoonni fuula imoota irratti yeroo isin waliin haasoftan fuula imoo irratti akka hin mul'anne gochuudhaaf isin fayyada jechuudha. Yookaan immoo privacy nama wajjin haasa'uudhaaf isin fayyada. Chat yeroo gootan namni san akka mul'anne jechuudha isin fayyada. Jalqaba yeroo imoon banamtu namni isin waliin dubbatan san hin mul'atu jechuudha. Yookaan namni isin walii barreessan san hin mul'atu jechuudha jalqaba irratti. Akkas gochuudhaaf privacy chat kan jedhu kanarra gattu qattanii privacy chat kan jedhu kanarra yeroo isin gattu qattan gara fuula kana isin fida. San keessa nama barbaaddan nama privacyidhaan waliin haasa'uu barbaaddan yookaan immoo nama dhuunfaatti waliin haasa'uu barbaaddan akka namni kan hin agarreetti waliin haasa'uu barbaaddan as jalatti dabalachuu ni dandeessan jechuudha. Aada kan jedhu kanarra gattu qachuudhaan akkuma isinitti mul'atu kana aada kan jedhutu jira. Aada kan jedhu kanarra gattu qachuudhaan maqaa namootaa isiniif fide jechuudha. Maqaa namootaa kana irra gattu qachuudhaan itti dabalachuu ni dandeessan jechuudha as jala. Kanaaf fakkeenyaaf kana raayitii gochuudhaan jala kana raayit kan jedhu kanarra yeroo isin gattu qattan haala kanaan itti isiniif dabalaa jechuudha. Haala kanaan isiniif dabalaa. Kanaaf kana booda barreeffamni isin isaanii waliif barreessitan gubbaarratti hin mul'atu jechuudha. Imoo gubbaarratti hin mul'atu jechuudha. Gara kanaan nama dhufee ilaale malee imoo gubbaarratti hin mul'atu jechuudha. Kanaaf isa kana fayyadamuu ni dandeessanii. Itti aansee egaa block screenshot for calls kan jedhu kanatu jira. Isa kanas on godhachuu qabdan yookaan banuu qabdanii jechuudha. Block screenshot for call kan jedhu kana yeroo nama waliin imoo irratti namaaf dawwaltan jechuudha. Namni screenshot isin godhuu hin danda'u yookaan immoo silkii keessan iskiriina kaasuu hin danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee egaa ijoolleen biyyoota alaa jirtan ijoolleen mana maadaamii jirtu kan isin ittiin nyaadhamtu waan kanarratti jechuudha. Maaliif nama waliin imoodhaan ni haasofti nama waliin imoodhaan nama bilbiltee jechuudha. Osoo waliin haasawaa jirtu yookaan immoo viidiyoo koolii gootee osoo waliin haasawaa jirtu namichi san iddoo hin barbaachifnetti maal godhaa screenshotii godhata jechuudha. Iddoo isin hin barbaannetti yookaan immoo osoo isin hin barbaanne maal godhaa screenshotii fudhata immoo iskiriina kaafataa jechuudha footoo san. Kanaafuu waan kana yoo on gootan haala saniin iskiriina kaafachuu hin danda'u jechuudha. Namni isin imoo irra dawwaltaniif san iskiriina kaafachuu tasumaa hin danda'u jechuudha footoo keessan. Kanaafuu haala kanaan on gochuu hin dagatinaa jechuudha. Akka isinitti mul'atu kanatti amma off ta'ee jira. On gochuu barbaadan haala kanaan on gootanii jechuudha. Haala kanaan on gootanii. Kanaaf isa kana haala kanaan sirreeffachuu hin dagatinaan isiniin jedha jechuudha. If duubas deebina ammaan tana. Yeroo if duubas deebinu akkuma isinitti mul'atu kanatti paaskoodii on godhadheen jira. Login protection illee on godhadheen jira jechuudha. Itti aansee block list kan jedhu nama block godhuu barbaadan as jala block kan gootan as jalatti isin agarsiisa jechuudha. No block list contact naan jechaa jira ammaan tana namni nan block godheen jira waan ta'eef jecha as jalatti isin agarsiisa jechuudha. Itti aansee privacytu jira as jala. Privacy wanta jedhutu jira jechuudha. Kanaaf privacy kana as jala sirreeffachuu ni dandeessanii. Kanaaf privacy kana jala wantoota baay'ee sirreessuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf call kan jedhu kanarra gattu qattanii call kan jedhu kanarra yoo isin gattu qattan who can call me jedha. Imoo irratti eenyutu isiniif bilbiluu danda'a yookaan immoo imoo irratti viidiyoo koolii eenyutu isiniif godhuu danda'a waan jedhu sirreessuu dandeessan yookaan immoo murteessuu dandeessan jechuudha. Isintu murteeffata kana. Haala kamiin murteeffatanii fakkeenyaaf everyone kanarra yoo gattu qattan namni hundi isiniif dawwaluu danda'a. Namni isin qabdanii fi kan isin hin qabneef jechuudha. Namni isin seef godhatanii qabdanii fi kan isin seef hin godhan isin illeen namni lakkoofsa keessan kan inni qabu kan isin hin qabne illeen
isiniif bilbiluu danda'a yookaan immoo kool isiniif godhuu danda'a jechuudha immoo irratti everyone kanarra yoo gattu qottan my contact irra yoo gattu qottan nama isin save godhatanii qabdan qofaatu isiniif bilbiluu danda'a nobody irra yoo gattu qottan ammoo namni tokkollee isiniif dawwaluu hin danda'u jechuudha immoo irratti kanaafuu yoo barbaadan everyone irra godhachuu dandeessanii kana isinitu murteeffata jechuudha yoo barbaadan contact irra godhachuu dandeessanii kana isintu murteeffata jechuudha. Iftuu as deebinaa last seen and online status kan jedhu kanaatu jira online jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan namni hundi akka beekuu barbaadan everyone kan jedhu kanarra godhachuu dandeessanii online jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan kanaafuu yoo everyone irra gootan namni hundi gara imootti yeroo seenu isin arguu danda'a jechuudha akka isin online taatan isin arguu danda'a. My contact irra yoo keessan ammoo contact keessan qofaatu isin arga jechuudha kana jechuun nama isin save godhatan qofaatu akka isin online jirtan isin arguu danda'a. Custom kan jedhu yoo taate ammoo nama hanga tokko keessaa filachuu dandeessan jechuudha nama isin arguu danda'u nobody irra yoo kaayattan ammoo namni tokkollee nu akka isin online jirtan isin arguu hin danda'u jechuudha kanaafuu murtii keessanii isintu murteeffata akka barbaadan godhachuu dandeessan jechuudha ani isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef jecha itti aansee input status kan jedhu kanaatu jira. Input status kan jedhu kun namni isiniif barreessaa jiraachuu isaa fakkeenyaaf yeroo isin barreessan akka isin argaa jirtan kanatti fakkeenya isin agarsiisaa jira Liina Rice kan jedhu kun maqaa namaati jechuudha typing jechaa jira kanaafuu namni akka barreessaa jiru yeroo waliif barreessan namni tokko immoo irratti isiniif barreessaa jiraachuu isaa isinitti mul'isaa jechuudha kanaafuu namni akka harka yoo barbaadan everyone irra kaayachuu dandeessanii namni hundi akka harka yoo barbaadan jechuudha akka isin barreessaa fi jirtan yeroo walii barreessitan akka isin barreessaa fi jirtan namni hundi akka harka yoo barbaadan everyone irra kaa'uu dandeessanii yoo immoo kontaaktii keessan qofa barbaadan my contact kan jedhu kaa'uu dandeessanii yookaan immoo nama barbaadan keessaa filattanii custom kan jedhu kan argattu qachuudhaan abbaa barbaadan keessaa filachuu dandeessanii yookaan immoo nobody irra yoo keessan namni tokkollee nu isin arguu hin danda'u jechuudha yeroo isin barreessaa jirtan barreessaa jiraachuu keessan namni addaan baafachuu hin danda'u jechuudha. Kan itti aanu read recipient kan jedhu kanaaf yeroo isin miseejii nama barreessan miseejii keessan namni san dubbisuu isaa namni san akka dubbisee jiru addaan baafachuu isaa yoo barbaadan as jala jechuudha kan isin agartanii kanaaf miseejii namni tokko yeroo isin barreessu namni hundinuu miseejiin keessan akka dubbifame akka argu yoo barbaadan everyone kan jedhu kanarra kaa'uu dandeessanii kontaaktiin keessan qoftiin akka miseejii isaanii san isin dubbiftan akka argu yoo barbaadan my contact kan jedhu kanarra kaa'uu dandeessanii nama keessaa filachuu barbaadan custom kan jedhu kana tuqachuu dandeessanii akkasuma nobody irra yoo keessan ammoo namni tokkolleenu akka isin miseejii isaanii dubbiftan yeroo miseejii isinitti ergan akka isin miseejii isaanii dubbistanii jirtan namni isin arguu hin danda'u jechuudha. Namni isin arguu hin danda'u kanaafuu isa kana ammoo filannoo keessanii akka barbaadanitti sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Itti aansee profile privacy kan jedhu kanaatu jira. Profile privacy kan jedhu kana ammoo block screenshot for profile. Profile keessa namni akka screenshot hin fudhanne yookaan ammoo screen akka hin fudhanne yoo barbaadan block kan jedhu kana on godhachuu dandeessan jechuudha. Asirra dhuftanii on kan jedhu kana argattu qattanii on godhachuu dandeessanii kanaafuu namni kana booda profaayilii keessan iskiriinshaatii fudhachuu hin danda'u jechuudha. Profaayilii keessan iskiriinshaatii fudhachuu hin danda'u. Lock profile kan jedhutu jira. Profaayilii keessan cufuu barbaadan ammoo as dhuftanii on godhachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf profaayiliin keessan lock ta'a jechuudha yeroo san. Information waa'ee profaayilii keessanii namatti hin mul'atu jechuudha yoo isin lock profile gootan. Information waa'ee profaayilii keessanii nama tokkotti mul'atu yoo ta'u kontaaktii keessa yoo ta'e malee nama kontaaktii keessan hin ta'initti hin mul'atu jechuudha. Information waa'ee profaayilii keessaniiti. Amma fakkeenyaaf profaayilii keessan abaatara keessan namni arguu danda'u eenyu jettanii murteessuu dandeessan jechuudha. Asitti fakkeenyaaf abaatara profaayilii keessan gubbaa jiru kontaaktii keessan qofaatu argamu nama hundaatu argaman jedhu asirraa sirreessuu dandeessan. Abaatara kan jedhu argattu qattanii everyone yoo gootan namni hundi arguu danda'a. My contact yoo ta'e kontaaktii keessan qofaatu argaa. Custom yoo ta'e abbaa feetan keessaa filachuu dandeessanii nobody irra yoo keessan ammoo abaatara keessan yookaan ammoo profaayilii keessan abbaan fedhe arguu hin danda'u jechuudha. Imo ID illee akkasuma imo ID keessan namni hundi akka arguu barbaadan everyone godhachuu dandeessanii namni akkan argine yoo barbaadan ammoo nobody irra kaayachuu dandeessanii jechuudha. Voice club illee akkasuma story albamii kanallee akkasumatti murteeffachuu ni dandeessan jechuudha. As jala haala saniin murteeffachuu dandeessanii. As jala group kan jedhu yoo qottan who can add me to private group kanaafuu everyone irra yoo keessan namni barbaade namni hundinuu gara groupiitti isin dabaluu danda'a jechuudha. Yoo everyone irra keessan my contact irra yoo keessan contact keessan qofaatu gara groupii barbaade isin dabala jechuudha. Maqaa keessan isin duuba namni osoo isin hin filatin gara groupiitti isin dabala jechuudha. Custom yoo gootan ammoo keessaa filattan jechuudha abbaa barbaadanii nobody irra yoo keessan ammoo namni tokkollee nu gara groupii barbaade isin dabaluu hin danda'u jechuudha. Gara groupii barbaadetti isin dabaluu hin danda'u jechuudha isin duubarra. Voice message illee haala kanaan sirreessuu dandeessanii who can share my voice message keessan namni share godhuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf voice message keessan namni hundinuu share godhuu akka godhuu yoo barbaadan everyone irra keessanii kontaaktii keessa qoftiin akka share godhuu barbaadan my contact irra keessanii nobody irra yoo keessan ammoo voice message keessan
namni tokkollee nu shor gochuu hin danda'u jechuudha. Namni tokkollee nu shor gochuu hin danda'u. Kanaaf haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Kana isinumatti agarsiise. Kanaaf wantoota kana hanga ammaatti isinitti himi kana yoo hojiirra oolchitan dhugumatti egaa imoon keessan jabaatee jira. Kana booda namni dhugumatti isinii waliin imoo keessan fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Dhugaan isinii hima imoo keessan namni isinii waliin fayyadamuu hin danda'u. Wanti tokko ammas kan inni isinii himuu barbaadu imoo keessan egaa dhugumatti imoon keenya jettanii murteessuudhaaf lakkoofsi imoo sanii isin harka jiraachuu qaba jechuudha. Lakkoofsi imoo sanii yoo isin harka jiraachuu baate imoo san haguma yerootti fayyadamtan malee namni imoo san keessaa isin baasuu danda'a salphaatti jechuudha. Salphaatti isin baasuu danda'a. Kanaafuu imoon san kan keenya jettanii imoo keessan godhachuudhaaf lakkoofsa imoo san ittiin bahe lakkoofsa imoo san ittiin baname isin harka jiraachuu qaba jechuudha. Isin harka jiraachuu qaba. Kanaafuu yoo lakkoofsi isin harka jiraachuu baate ergixanyaa ta'uu hin dandeessan jechuudha. Imoon san akka keessan ta'e namni yeroo barbaadetti isin baasuu danda'a waan ta'eef jecha. Kanaaf lakkoofsa imoodha. Yoo nama birallee jiraate fudhachuu qabdanii yookaan immoo yoo iddoo birallee jiraate fudhachuu qabdan argachuu qabdan jechuudha dirqama harkatti. Waan san hin ta'in imoon san keessan akka ta'e imoon san keessan ta'uu waastannaan qabdan jechuudha yoo lakkoofsi isin bira jiraachuu baate lakkoofsi imoo sanii. Kanaaf haga ammatti wantoota isinitti hime kana yoo kan hojiirra oolchitan taate imoon keessan jabeeffattanii jirtanii namni isinii waliin seenuu hin danda'u jechuudha. Ammaan tana karaa dhumaa keenya jira. Karaa dhumaatti maal isin agarsiisa? Imoo keessan namni isinii waliin fayyadamaa jiraachuu fi fayyadamaa jiraachuu dhabuu isaa cheek gochuu ni dandeessan jechuudha. Yoo namni isinii waliin fayyadamaa jiraate ammoo nama san keessaa darbuu dandeessanii jechuudha. Nama san keessaa baasuu dandeessan jechuudha ifirraa. Kanaafuu imoo keessan namni isinii waliin fayyadamaa jiraachuu fi fayyadamaa jiraachuu dhabuu haala kamiin beektanii akkan itti aansee isin agarsiisu kanatti beekuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf if duubas deebitanii if duuba deebi'uudhaan garam dhuftanii gara piroofaayilii keessanii dhuftan jechuudha. Gara piroofaayilii keessanii yeroo dhuftan seetingii argitan jechuudha. Akkuma isin agartan kanatti seeting jedhu kanatu jira. Kanaaf seeting jedhu kanarra gad tuqannaa jechuudha. Seeting jedhu yeroo gad tuqattan akkuma isinitti mul'atu kanatti gara gadii kana gara dhumaa kana almost gara dhumaatti maaltu jira? Manage device kan jedhu kana argitan jechuudha. Kanaafuu manage device kan jedhu kana jala seentaniiti nama imoo keessa isinii waliin jiruu fi hin jirre addaan baafattan jechuudha. Manage device kan jedhu irratti hin gattu gadda. Akkuma isinitti mul'atu kanatti manage device kana jala multi device gochuu dandeessa yoo barbaadan imoo silkii adda addaa fayyadamuu yoo barbaadan silkii lama sadii yoo qabaattan silkii lama sadii fayyadamuu yoo barbaadan multi device kan jedhu kana on godhachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf multi device kana on yoo godhattan silkii adda addaa irratti akka isin fayyadamtan isin godha jechuudha. Imooni haa ta'u garuu nama imoo waliin isinii waliin fayyadamaa jiru addaan baafachuu yoo barbaadan as jala dhuftanii jechuudha. As jala akkuma isinitti mul'atu kanatti namoota imoo fayyadamaa jiru isinitti hima jechuudha. Gosa silkiitii wajjin fakkeenyaaf an silkii ammaan tan argitan kana biraandii silkii kana natti argisiisaa jira. Online jechaa jira jechuudha. Kanaaf tokko qofaatu jira akkuma isin agartan kana ammaan tana online namni imoo fayyadamaa jiru tokko qofaatu jira. Kanuus ana qofa jechuudha. Ana qofaatu jira jechuudha. Silkiin ammaan tana ittiin isin argisiisaa jiru kana qofaatu jira jechuudha. Yoo kana dura silkii namaa irratti seentanii jiraatanillee silkiin asirratti argitan jechuudha silaa. Yoo kana dura silkii namarra seentanis yoo kompiitara seentanii jiraattanis yoo iddoo barbaadanitti silkiirra seentanii jiraattan silkii nama biraatiin seentanii jiraattan asirratti isinii tarreessa. Akkasuma namni biraa yoo isinii waliin imoo fayyadamaa jiraates asirratti isinii tarreessa jechuudha. As jala isinii tarreessa. Namni as jalatti tokko qofan argisiisaa jira. Garuu ammoo yoo namni biraa isinii waliin jiraate isin iddoo kana dhuftanii ilaaluu dandeessanii namoota isinii tarreessa jechuudha. Kanaaf silkii keessan isin biraandii isaa addaan baaftanii beeytanii yoo saamsangii ta'e saamsangii yoo kan biraa ta'e akkasuma yoo teeknoo ta'e teeknoo ta'uu danda'a yoo infiniksi ta'e infiniksi ta'uu danda'a. Kanaaf biraandii silkii keessaniitiin beekuu dandeessan jechuudha. As jala biraandii silkii keessanii ilaaluudhaan erga addaan baafattanii booda online jedha. Kanaaf online ta'uu keessan erga addaan baafattanii iddoo biyya isin jirtanillee isinitti himaa jira. Kanaaf erga addaan baafattanii booda namoota isin hin ta'in biraandii silkii keessanii kan hin ta'in maal gootanii ifirraa remove gochuu dandeessan jechuudha. Ifirraa baasuu dandeessan jechuudha. Akkuma ifirraa baaftanii irra gad tuqattanii fakkeenyaaf kiyya kanaatu jira. Kiyya kana haala kanaan kilik gootanii irra gad tuqattan jechuudha. Yeroo isin kilik gootanii irra gad tuqattan gara gadii kanatti delete kan jedhutu isiniif dhufa jechuudha. Nama kiyya tokkicha kana qofa waan ta'eef jecha naaf fiduu hin danda'u naaf fidaa hin jiru jechuudha. Kanaaf kan biraa yoo jiraate kan keessan keessa yeroo isin irra gad tuqattan gara gadii kana delete kan jedhutu jira jechuudha. Delete kan jedhutu jira. Kanaaf delete san irra gad tuqachuudhaan nama san ifirraa baasuu dandeessan jechuudha. Yeroo isin irra gad tuqattan nama san biraa imuun ni baati. Namni san deebi'ee gara immoo keessanii seenuu hin danda'u. Maaliif gara immoo keessanii seenuu yoo barbaade paaswordii gaafata yookaan immoo iimeelii irratti paaswordii erguudhaan paaswordii sana akka itti galchuu gaafata. Namni san immoo iimeeliin qaba waan ta'eef jecha tasumattuu gara immoo keessanii seenuu hin danda'u jechuudha. Erga takka isin asii isinirraa baaftanii yookaan immoo ifirraa baaftanii booda. Kanaaf imoo keessan haala kanaan namni tokkolleen akka isin waliin hin fayyadamne gochuu dandeessanii namni imoo keessan keessa jirulleen haala kanaan addaan baaftanii nama barbaadan ifirraa baasuu dandeessanii isiniin ja'a haala kanaan imoo keessan jabeeffachuudhaan iccitiin keessan gara biyya gara alaatti akka gadi hin baane gochuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Waa'ee imoo waliin wal qabatee barumsi ani isiniif qopheesse kan hanga ammaatti daawwattan kana fakkaata gaafii yoo qabaattan gaafii barbaadan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate laayik gochuudhaan jajjabeessaan isiniin ja'a. Akkasuma ammas chaanala kana immoo chaanala waan adda addaa irraa argattan waan
waan ta'eef jecha subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin gaa torbaan dhufu walitti dachaanaa akkasitti nagaa naa tura. Ciao.